Afuna illa yoo gaafsan namu wattani. Naafi waa'ee dhugeen dabarre kajiru wal marga nagola garre hedduun isin yaade ture magaalaa teessan bareedduu kanas hedduu yaade amni kun irra guddaan galatoomaa jechuufi galata tarabbi irraa eegal umbaa deemeetiin rabbi galateeffannee san booda rabbitti aanee ummata jiraame rabbi ummataaf dannee bire anaaf rabbi ummataaf dannee bire hanga namni tokko kophaatti hiriira ba'utti socho'aa akka turtan hedduu sagalee nu ta'a akka turtan quban qaba hedduu galatoomaa warra biyya isin keessa jirtaniitis kaleessa irraa kaasee galateeffataa turre seenaatar ammoo member of parliament keessan Andree Kaleetiin wajjin ture nama jabaa Swedish jabaa oromeeffattanii jirtanii yeroo tokko nu galateeffadha Andree. Magaalota keessa yeroo deemu yeroo baay'ee wanni deemuuf illee wanni hamilee naa kennus wanni hamilee nama buusuu danda'u hedduu jira. Wanni magaalaa takka irraa takka deemuun si dhoorgee dhiisii eeggal si goosiftu hedduu jira. Garuu galma keessa hoggan seenuu tokko kan hedduu hamilee naa kennu waa lama tokko ijoollee bobboochu tana. Akkuma yeroo hedduu jee bilisummaan qabsoofnuuf sirni dimokiraasii qabsoofnuuf tan nuti itti fayyadamnu miti. Biitiin jaawwinu san nu booda dhufti. Dhaloota nu boodaatiif dhufti. Kanaaf hoggaan ijoollee xixiqqoo bobboochu iyyitee nu jeeqsan argu what is the purpose? Purpose ni nuti qabsoofnu ijoollee tanaaf ta'u hoggan argu hamilee kiyya akka abdiin horadha jechuudha. Kalammataa manguddoo hoggan arguudha. Qabsoon tun nuun hin eegalamne dura abbulaa mabbasanii turte. Gameeyyii qabsoo ijoollummaadhaan qabsoo kana keessa seenanii allallee osoo abdiin kutin qabsoo kana cichanii jiran har'as hoggaa abdiidhaan ta'anii nama dhaggeeffatan hoggaan argu hedduun hamilee horadha. Jara kan keessa tokko obbo Baqqalaa Jiraataati. Obbo Baqqalaa beekuun ooltan qabsaa gamees hoggana kaafaa yeroo dheeraadha. Sababa hoggansa kaafaa keessatti kennaa tureen dhiibamee biyya kana jiru jechuudha. Obbo Baqqalaa Jiraataa jechuun isaanii warra akkanaa kanaan nu bira jira jechuudha. Jaalbobbaasaa Gadaammoo ni beeytanii amma duras gaafa nuti dubbadhe gaafaan anjoollee Bobbaasaa Gadaa naman se'uun ture. Nama natti fakkaatu ture. Leencuma goofaree qabu natti fakkaata ture jechuudha. Maaliif osoo maqaa isaa warra biraa hambisaa soolee fa'aa dhaga'uu baadhee an takka astamaariin ta'an ture siyaasattuun seenu takka naggaatee ta'eetiin buna jala fiigee achumaan tujjaaree hafa ture jechuudha. Gaafa ijoollee maqaan isaa karaggaa turoobaa fa'aa aslii oromoo fa'aa hedduu dhaga'ama ture. Kanaaf hoggaan namoota akka Bobbaasaa fa'aa akka Obbo Baqqalaa Jiraataa fa'aa hoggaan argu aariin an qabus gaddin an qabus narraa bada maaliif gama tokko ijoollee jechuun dhagaya gama kaanii manguddoo har'as osoon ifatin yoo manguddoon kun osoon ifatin har'as cichanii nu bira dhaabatan nuti warri ariin qabuu dandeenyu dheessinee jalaa ba'uu dandeenyu warri lafaa dhufaa lafaa cufaa maaltu nu dadhabsee jeetiin xiiqii keessa seenee hojiitti seenaa jara kana rabbi umurii nu haa dheeressu hedduun isin arguu keessa hedduun gammada. Fuuldura kiyya immoo hiriyaa warra walaayitaa tokko qabnaa gameessa cimaa na biraa dheessee as dhufe wajjin paartii ijaarree filannoo 2020 qabsaa'uuf qophaa'aa turre silaa inni illee kaseenu baasii 2002 na bira baafatee deeme baga wala garree waggaa tokko warra walaayitaa uummanni walaayitaa qabsoo dhugaa godhaa jira duwwaa isin jaa mirga hiree murteeffannaa isaaniitti fayyadamanii naannoo mataa ofii jaarrachuudhaaf qabsoo godhan keessatti roorroo irra ga'een hedduu isaanii bulchiinsa isaanii osoo lafin ummata ajaa'ibaati. Opposition hanga bulchiinsatti qaama guddatti tokkummaadhaan osoo qabsaa jiran tarkaanfii irratti fudhatame yeroo gabaabaatti gaaffiin isaaniis deebi'ee mootummaa naannoo isaanii akka argatan abdiin qaba. Ummata walaayitaatti illee irraanfatina Oromoo. Maaliifi uummanni sabaaf sablammoonni biyya sanii kan nu jiran cunqurfame kan nu jiran dhiibame hedduu jira. If qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoonni biyya saniitiifis akka qabsooftan isin gaafadhaa ummata walaayitaa bira dhaabadhaa jechuun barbaada. Isin bira jiru. Akeenyi duula kanaa inni lammataa
waa'ee nagayaati. Ummata miidhamaa jiru keessattuu rakkoo miidhaa ajjeechaa hidhaa jumlaa ganamiinsa waggoota lamaan kana nurra ga'e irraa kaanee oggalaalle yeroo kanatti waa'ee nagayaa dubbachuun namoota hedduuf akka liqinfamee hin beeku. Namoota hedduu waan narraan eegin akka ta'e hin beeku. Haa ta'u garuu mana hidhaas teenyee erga hidhaa baanes baafnee buufnee manguddoo biyyaa wajjin hayyuu biyyaa wajjin warra biyya bulchu wajjin warra isaan irratti qabsaa'aa jiru wajjin dippiloomaatota wajjin if wajjin saasoyne rakkoo biyyi keenya keessa gaheef furmaanni waaraa kan dhufuu danda'u gara nagayaatti yoo deebine qofa jenneet kam kaane jechuudha. Rakkoo hedduun itti himee jira. Isinuu nagaarran beeytanii rakkoolee biyya sanii tarrisanii fixuun baay'ee nama harkisa. Oromiyaanis Itoophiyaanis rakkoo akka amma keessa seentee takka keessa seentee hin beektu. Ilmi namaa akka waggoota lamaan sadan dabre kanatti dhumeetti biyya sanii dhabee hin beeku. Lola waggaa 30 Eertiraanii fi Itoophiyaan waliin godhan sanirra dabalannee shibbirii darbii yoo walitti daballe lakkoofsi namoota dhumanii ka waggaa 3 kanaatti dabre. Imagine nama waggaa 30 probably 40 1960 fi hanga 91tti lola bal'aa godhame san caalaa amas lama sadi keessatti Tigraayitti, Amaaraatti, Affaaritti, Beenishangulitti, Oromiyaatti namni dhume irra baay'ata jechuudha. This is tragedy. Buqqa'iinsa ilma namaatiin hoggaa fudhanne addunyaa irratti tokkoffaa jirra jechuudha. This is disaster. Kan ammoo kan nutti fide akkuma dheengadde jee rakkoo siyaasaa biyya sanii ta akka dhakaa osoo gangalattu dhufte kaleerraa barachuu dhabnee akkuma kaleessa akkuma Haayila Sillaasee akkuma Mangistuu akkuma Mallasaatitti har'aas humnaan furra angoo humnaan qabannee turra yaanni kiyya qofatu ka Rabbi irraa gadi bu'ee kun ka sheeyxaanaati yaanni jedhu gara wal waraansaatti nama galchee jira jechuudha. Keessattuu Oromiyaa keessa har'a yoo laaltan waan hedduu nama gaddisiisu agarra. Jaalbobbaasaa Nasirreen Gandayoon Dongore lola keessa ture lolee lolchiisee deema. Lola keessatti seera lolaatii jira. Hanga danda'ametti siviiliyan uummata nagayaa qusachuudhaaf jira. Oromiyaa keessatti yeroo ammaatitti qaama wallolu waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Abiy qofa miti kan wallolaa jiru. Wallola kanaan caccabiinsa seeraatii fi law and order irraa kaka'uun namni keenya rakkoo guddaa keessa bu'ee jira. Namni ka ajjeefamuuf ka saamu bira dabree manni isaa irra gubata. Karaa deemee galuu hin danda'u. Ni saamama. Waan koman ta'e yoo maatii keessan gaafadha. Keessattuu Shawaa Lixaa Wallagga Gujii keessatti yoo fudhattan saamichi sadarkaa ammaan deemaa jiru naggaadeen naannoo sanii akka baddu godhee jira. Fakkeenyaaf tokko yoo fakkaatee dhufa 200,000 sirraa fuudha. Shariini isaa immoo dannatii mootummaa fakkaatee dhufa warra obootiif 200,000 kannite naaf immoo 400,000 fuudhi siin jaa 100,000 naggaadee irraa fudhate jechuudha. San qofaa miti tokko dhufeeti keessattuu waan yoo dafnee ofirraa dhaabne malee hammaataa dhufu nama butu tokko dhufeeti ani waraana kana siin jaa fuudhee jaartii ta'e obboleessa kee keessattuu warra waa qabu kan fuudhanii butanii dhoofsan 500,000 kafaltu malee si hin ganni nu jedhan si gadi hin dhiibnu jedhan hoggaa inni 500,000 fuudhee gandarraayis gosarraayis fuudhee kanne ka mootummaa fakkaatummoo dhufe mallaqa warra bononaatii kennite siin jaa dachaa si gaafata jechuudha. Dheengadda durriyyeen Oromiyaa rakkiftee an jennaan namni iyyuu jira. Durriyyeen Oromiyaa rakkiftee jirti. Ilmi namaa bahee galuu hin dandeenye. Qonnaan bulaa sangaa tokko dhufeeti tokko irraa fudhate sangaa tokko. Kaan immoo isaaf kanas akka biraa irraa fudhate. Kuni wal waraansaa miti. Wal waraansa waraanni Marrootii fi Abiy takkaashii malee godhaa jiru gidduu durriyyeen naqamtee jirti. Dargaggeessi bannaadhaan wal guuruudhaan qawwee fudhatee nama cinqutti jira.
ummata oromootiif qabsoo yoo ka jennu taate kana dubbachuu qabna. Isinitti nima kun immoo hammaataa deema. Ani biyyoota baay'een qoradhe, biyyoota baay'een hubadhe. Wal waraansi waan tokko immoo amanaa fudhadha. Oromiyaa keessa gam lamuu ka wal fixaa jiru ilmaan Oromooti. Kana jechuun kiyya kan aarsu yoo jiraate haa bobo. Dhugaa lafa jirtu isinitti. Lachuun immoo karaa sirriitiin lola jedhanii deemaa jiran. Waraanni bilchiginnaadhaa aangoon Oromoo galte akka Oromooti akka hin baaneef loluu jira siin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hireen Oromoo qabsoon Oromoo butamte akka Oromootti hin galche jeetu lola. Ilmaan abbaa tokkoon ilmaan obbolaa tokko wal lola kana keessatti diinni gamaa gamanaa jidduu seenee haala hamaa uumaa deemaa jira jechuudha. Kun akka biyyaatti rakkoo keessa seenne daran ka Oromiyaatiitu hammaataa deema. Maal balleessine jedhan? Uummanummaan kun maal barreesse? Waggaa 50 booda haara galfachuu hin qabu. Maal wanni jechuu jiru? Warri Tigraayitii fi warri mootummaa federaalaa wal lolanii gara lolaatiif tokko tokko mo'achuu dadhabnaan uummanni addunyaa itti iyyee lola dhaabanii gara haasawaatti seenanii jiran. Uummanni Tigraay gargaarsa argataa jira. Gammachuu irraa qabna kanarraa. Oromoon gargaarsa argachuu hin qabu, haara galfachuu hin qabu. 1.5 million people nama miliyoona tuqaa tokko shantu Oromiyaa keessa buqqee jira sababa waraansa kanaatiin. Namni irraa dubbatu hin jiru. Namni gargaarsa geessuuf hin jiru. Duuba nuti duula kanarratti isin qofaa miti. Mootummoota biyyoota Awurooppaa hedduu dubbifnee jirra gara Ameerikaa illee. Wanni jechaa jirru maali? Rakkoo kaabaa furra jecha ta Oromiyaa keessaa dhiifnaan ibidda mana tokko qabsiiftanii ka biraa mana tokko irraa dhaamtanii ka biraa qabsiisaa jirtanii. Akkuma uummata kaabaa ka Amaaraa ka Affaariif ka Oromiyaatiif ka Tigraayiif gargaarsi dhaqu uummata Oromiyaatiifis dhaquu qabaa jechuu jirra. Dhaquu qabaa jenna. This is not a joke. Waa ilma namaa haasa'u jirra. Gaaga'anni Oromiyaa keessa jiru ummata gubuus na umeetani miskiina namni irraa haasa'u dhumaatii namaas ni dabala kufaatii diinagdeetis ni dabala karaa kana deemnaan harki biyyoota alaa naannoo sanitti dantaa isaanii dhiyeeffachuu dabalaa waan deemuuf boru osoo barbaannee araaramuu hin dandeenyu arruma lola dhaabne osoo daran waliin fidhe osoo biitiin jiine osoo uummanni addan facaane yeroo yeroo bu'aa mul'ata isinitti himaani amma lolli dhaabateemi uummata Tigraay fi uummata Amaaraa deebisanii walitti fayyisuun laaftuun taatu. Amata lama dura hogganoota Tigraay fi hogganoota Amaaraa itti wayii waachaa yeroo turretti araaramuun laaftu turte. Maaliifi gaafas walitti dhufii qofa ture. Arra dhiigaan halki namaa badee jira. Gadoon hamtuun seentee jira. It will take us years to reconcile the two society. Oromiyaa keessatti of eeggannoo cimaa barbaachisa. Waa hedduu dareenee jirra Oromummaa kana deemnee ijaaruudhaaf, Oromiyaa ijaaruudhaaf. Lolli kun itti fufnaan garuu waan abboonni teenya waggaa 50 xaaran nuti isaan gageenyu dandeenyutti tattaafannetu diigama. Mootummaanis ka jennuun hin dandeessu jennee ni jiru. Ka jedhamu waan biraatiif miti bara. Karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan saraan sirna abbaa irraa itti ijaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa hin cimsu. Biyya tanaas akka isin barbaaddanitti ijaaree badhaadhina hin fidu diigamiinsa fidaa hin ta'u jennee dura dhaabannaa hidhamne. Wanni sodaan hin hafne. Mootummaan tun amma the current Ethiopian state takka hanga ammaa laaffattee hin beektu. Mootummaan kanis jechaa jiru the state sirni kun rakkoolee hedduu biyya sanitti uumaa dhufaa jiru. Mootummaadhaan kan jennaa jirru si gayaa utubaan aga dhiiban qaba aga dhiisan qaba
amma booda karaan qilee malee amma booda karaan badii malee amma booda karaan wotol fixiinsa malee sirni abbaa irree mootuu humnaan jaaramus Itoophiyaan dullattiin humnaan dhuftus hin jirtu jennee jalanneetti himnaa jechuudha. Humnoonni mootummaa kanaan qabsaan Tigraayitti haa taatu, Beenishaangulitti haa taatu, Gaambeellatti haa taatu, Oromiyaa keessatti haa taatu dhiphina dirree siyaasaatiitu bosonatti isaan galche. Umarmaa kudhate danni yaadattanii moggaa qeerroon jijjiirama fide. Humnoonni dhiibamanii biyyaa bahanii fi bosona galan hundi mootummaa kanaa hiree kennuudhaan sirni yaadeeg ka ummata kan dhiibee isaan baasuun ka'ee amma booda qawween osoo hin taane ilaaf ilaameen ni mari'anna jedhanitti biyyatti galan bosonaa ba'an dirreen dhiibamnaan namni bosona akka gale. Kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa humnoota qawweensi dura dhaabbatan wajjin gattaayi mari'adhu waliigalaatii lola nurraa dhaabaa furmaanni siyaasaa biyya furmaanni rakkoo diinagdees taate siyaasa biyya sanii mariidhaan malee maraatanii dhufuu hin dandeessu. Kan ammoo uummanni keenya deeggaruu qabaa jenna. Dhaamsi nuti uummata keenya daasporaatii biyya alaatti jiruuf qabnu akka kaafaawattis akka mataa kiyyaattis biyyi teenya rakkoo guddaa keessa jirti. Aarii guddaa jira. Ta'us mootummaan karaa nagayaa kan fudhatu taate dubbii teenya osoo nagayumaan furannee irra nu wayyaa tana daran wal madeessuun saba keenyaas ummata keenyaas barbadeessuu waan danda'uuf hamma dandeessanitti hamma dandeenyetti qaamonni hundi dubbii isaanii furmaatan akka fidan deemaa jenna. Ummata biyya alaatiifis dippiloomaatota biyya keenya jiranis mootummoota biyya alaa dhaynee dubbisaa jirruttis ergaa nu dabarsuun ifa akkuma reefu isin jedhe. Mootummoonni hedduun deengata dubbadheetiin jiru. Mana hidhaati hoggaa laalaa turreetti waan nama gaddisiisu agarra. Akka waan biitii keenya dirree kubbaa taatetti akka qaamonni wal waraanan Maanchistarii fi Arsenaal ta'aniitti kun dhagaa itti kan nagamaa gamana kun harka dha'uudhaan haamila kan naafi ture jechuudha. These are our people biyya teenya uummata keenya bara. Nuti Oromoon keessattuu nuti Oromoon rakkoo nurra gahaa turte ni beekna. Sirnoota dhufaa dabra irratti kan qabsaa'aa turre sirnoota dhufaa dabra irratti kan qabsaa'aa turre ajjeechaa fiidhaan akka nurraa dhaabatuuf saamicha akka nurraa dhaabatuuf kanaaf immoo mootummaan nu taatu filannee mootummaan nuti filanne sun immoo imaammata diinagdee isaa ta'u nu gocee hiyyummaa bara baraa keessaa akka baanuuf hiyyummaan amma biyya san keessa jirtu akka taateen beektu ni beektan maatii keessanii maallaqa ergaa jirtan hiyyummaan amma jirtu namni kiraa kafaluu hin danda'u nyaatee buluu hin danda'u. Dur hojjetaan mootummaa baadiyyaarra namni dhufee bira taa'ee itti barata akkasiin hedduun keenya akkasiin baranne arri hojjetaan mootummaa ifiifuu nyaatee buluudhaaf abbaa isaa qonnaan bulaa irraa xaafiin kiishaan dhuftiif jechuudha. This is disaster jechuudha. Kanaaf rakkoo kana keessaa bahuudhaaf wal mari'achuun irra wayyaa karaa hunda laallee jirra. Kana alatti deemnaan hangama kiyyaan qaama rakkoo biyya sanii ta'uun barbaadu. Qaama hiraar saba keenya irratti itti fufsiisu ta'uu hin barbaadu. Hamman dandeetti hamma beekumsa xiyyaatitti sirna amma duraa san keessaa bahuudhaaf tattaafadheetiin jiru. Garuu wal waraansa ilmaan Oromoo jidduutti godhamu keessatti wal waraansa barbaachisaa hin ta'in keessatti hirmaachuudhaan gadadoo haawwan Tigraay gadadoo qonnaan bultoota Amaaraatii qonnaan tiifattoota Affaar dhumaatii saamicha uummata Oromoo irratti godhamu keessatti hirmaachuun barbaadu. Hangam dandeetti beekumsa qabuun dhageettii fi beekumsaa fi beekamtiin qabuun siyaasaan biyya sanii karaa qabattee wal waraanuun dhaabbatee rakkoolee waraansatti nu galchan san
mariidhaan ummata biyya alaatiis gargaarsifannee mariidhaan furuu irratti yoo kadeemu taate waan beeknu gumaachuudhaaf qophii. Lakkii lolaan itti fuunu malee jee mootummaa yoo ka itti deemu taate immoo si haa baasu jennaan jechuudha. Malee nuti jeemusa keessa hin biraan. Hin baasu immoo kana sirriitti waan hubannuuf hin baasu jennaa. Kanaaf uummanni keenya ka Sweden bu'aa nagayaa ni beektan. Bu'aa nagayaa uummanni keenya kan shawaa lixaa keessa jiru, shawaa kaabaa keessa jiru, wallagga afran keessa jiru, gujii lamaan keessa jiru, booran keessa jiru. Ganamu waggaan waajjira kiyya dhaqu ganamu manguddoon tarrifamanii na eegan, haawwalitti tarrifamee na eegan. Akkaanaan waa godhuufii danda'utti an qawween ajaju hin qabu. Akkaanaan waa godhuufii danda'utti rabbii mootummaattis ijoollee waraana hordoftis nu haasa'i haa araaramanii araaramaa jenna nutis araaramaadha. Wanti haawwan Oromoodhaa barbaadan, wanti abboonni Oromoodhaa barbaadan qonnaan bulaaf daldalaan walla gaggees daldalaan hin hafne jarra. Kuma lamaa fi 19 gaafina bakkalaan dhayinu daldalli qabbanaa'u eegalee ture. Garuu daldalaan achuma ture. Amma daldalaan irra jireessi godinoota reefu Sinjee keessa jiru kun saamicha ajjeechaa dheessuudhaan dukkaana isaa hoteela isaa dalagaa fi dhiisee dhoortoodhaan Finfinnee jiraata jechuudha. Qonnaan bulaan takkaa midhaan facaafachuu hin danda'u. Ka facaafate immoo deebisee haammachuu hin danda'u. Kun maal uummanni keenya maal waa'ee biyya darbu uummanni keenya maal kana keessa jiraachuu qaba. Kanaaf lolli kun dhaabbachuudha qaba. Hunda dura kana mootummaatu dhaabuu qaba. Mootummaan dirqama guddaa kan qabu mootummaadha. Mootummaan rakkoon biyya sanii humnaan osoo hin taane mariidhaan qofa akka furamtu fudhachuudhaan qaamota akkuma Tigraayitti eegale waraana bilisummaa Oromoo wajjinis humnoota bilisummaa Beenishaangul wajjinis gadi taa'ee ilaafilaafeedhaan mari'atee biyyattii karatti haa deemsu jennetti yaamna. Isinillee waamicha kana akka deeggartan gaafannaa. Galatooma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoma. Duraan dursee ayya obboleessa keenya ilma keenya Jawaarin baga Rabbi harka diinaatii si baase jennaan. Isinillee baga gammaddan Oromoo goota keessan nama jaalala Rabbiin namaa kenna jira namni namaan kennu Rabbi Khaaliqaan namaa kenne Rabbi ammallee jaalala si haa dabalu. Namni namaan kennu nama hojjete Rabbiif nama biratti illee jaalatama jiran. Ani waan jedhu gaafis guddaan qabu obboleessa keenya Jawaariin Oromoon ni ifaajji yeroo hedduu gartee mootiin itti duuti itti dhiigdi itti buqqifamti. Ani waan jechuu barbaade gaafiin kiyya manguddoolleen si dura jiranii atis hedduu waa qorattee waa'ee biyya namaallee qorattee hedduu beeyta. Waan jechuu barbaade ani cubbuu maal qabnaa Oromummaan tuni akka manguddoo irraa dhageessee fi akka ofii qorattellee maaf deemnee hulaa afotti yeroo hunda kufnaa maali badiin kennaa dogongorri Oromoon dalayde jira tokko. Kalammataati mariidha jette marii malee biyyiti suni Oromoonis sablamnoon illee yoo mariin geggeeffame malee biyyi suni nagahan argattu jedhu. Ummata kanaa wajjin hangam itti amanta ummata kan
ummatana maan quudhine ati har'a akka oromoo ilma oromoo tokkootti jarana namaa quudhuu qabna sadarkaa namaa qooda namaa kaa'uu qabna oromoo hedduu warri nu dura hangaftoonni qabsoo oromoo as keessa jiran hedduu ifaajan yeroo hunda deemnee kufaa turre ni argina waan jechuu barbaade gawaa ummata kanaa wajjin mariin nagaa geggeeffamee biyyiti suni nagaa hin argatti jettee hagam takka itti amantaa maalirraa ummata obbidiyoo kana ummata kana maalirraa amantii abdii guutuu qabdaa jechuun barbaade gama amantii islaamaatti yoo as deebine laa yuldagul mu'minu fi hujrin marrateen argamaan rabbi namni rabbitti amane boolla takka keessatti yeroo laman iddamu jaan ifaajeen teetu karaa mayte oromoon si wajji ifaajjee xiqqaa guddaan si wajji ifaajjee itti dhiidee dhiigni qeerroodhaa lafa badee atis beekumsa kee bakka feete jiraachuu osoo dandeessu oromo saba kanaaf qabsooytee waan gaarii fiddee ummata kana amantee harka keeyse har'allee carraan kun isillee mudate ummata kanaa wajjin ammallee akkamitti deebitee abdii hagam guutuu takka irraa qabdaa nageenyi biyya sanitti hin dhufaa kanuma jechuun barbaade waan dhageeffataniif galatooma. Galatooma Oromiffaa sirriitti hin danda'u nan dhaggeeffadha nan katabaas nan dubbisaas garuu dubbachuu na dhiba sirriitti so afaan Amaariffaan gaafadha. Duraan dursee baga lubbuudhaan jiraatte baga wal agarreessa. itti aanee እኔ በትግራይ ኮሚኒቲ ተወክዬ ነው የመጣሁት ምክንያቱም እናቴ ከትግራይ ነች አባቴ ኦሮሞ ነው ኦሮምኛ ካደኩ በኋላ ነው ተማርኩት አምስት ጥያቄዎችን ልከዋል ኮሚኒቲው መጀመሪያ ኮሚኒቲውን መወከል አልፈለኩም ነበር ግን በጣም ስላሳዘኑኝ ያው ይዤ መጥቻለሁ አምስቱ ጥያቄዎች እንደዚህ ይላል አንብቤ ራሴን ያመንኩበት ነው ያመጣሁት ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ የባለድርሻ አካላት ያካተተ እና ገለልተኛ አካል የሚመራው እውነተኛ ሀገራዊ ውይይት ከሌለ ወደፊት ልትራመድ አትችልም ይላሉና እርስዎ በዚህ ላይ ምን አይነት ሐሳብ አለዎት የመጀመሪያው ጥያቄ ነው ሁለተኛው በትግራይና በኦሮሚያ የተፈጠረው ግጭት በሰላም መንገድ ለመፍታት ያለውን ጽኑ አቋም እናደንቃለን ሆኖም ይህ እንዲሆን ምን የተለየ እርምጃ ያስፈልጋል ብለው ያስባሉ ስዊድንስ እነዚህን ጥረቶች በምን መልኩ ልትደግፍ ትችላለች ወይም ስካንዲኔቪያን አገሮች በምን መልኩ ሊደግፉ ይችላሉ ብለው ያስባሉ ለምሳሌ እኛ የተጠናከረ ማዕቀብ እንዲኖር ጫና ለማድረግ እንፈልጋለን ይሄንን እንዴት ያዩታል የሚል ነው ሌላ ሶስተኛው ጥያቄ ባለፉት 18 ወራት ከባድ የሰብአዊ መብትና የሰብአዊ ወንጀሎች ተፈጽመዋል ይሄንንም አምነስቲና ኤችአርደብሊው የተባለው ገለልተኛ ድርጅቶች አስታውቀዋል ለምሳሌ በአዲስ አበባ ያለው በመንግስት የጅምላ ረሃብ ጦርነት መሳሪያ መጠቀም በትግራይ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመው ወንጀል የዘር ማጥፋት ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል ይህ ሁሉ የሚመለከተው ዩኤንኤችሲአርሲ ይቅርታ መመራ ተጠያቂነት ተአማኒነት ያለው ሂደት ከሌለ ረዘም ያለ ጊዜ የሰላም እጦት ሊያስከትል ይችላል ይህንን እርሶ አመለካከት ግጭቱን እንዴት መፍታት ይቻላል ብለው ያስባሉ ግጭቱን ለሚያደርገው ጥረት ለማስቆም የሚደረገው ጥረትና ተጠያቂነትን በምን ሚዛናዊነት አስተካክሎ መሄድ ይቻላል ብለው ያስባሉ የግሎትን አስተያየት እንፈልጋለን ይላል ባለፈው ጥቂት አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰቱ ግጭቶች የፌደራላዊ ስርዓቱን ባህሪ ጭምር በኢትዮጵያ ክልል አቅጣጫዎች ከፍተኛ ቁርሾ መኖሩን አሳይቶናል ፍጥጫዎቹ እየሰፋ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ በፌደሬሽን ውስጥ የትግራይ የወደፊት ጣፋንታ ምን እንደሚሆን አናቅም ስለወደፊቷ የተረጋጋ ኢትዮጵያ ይታ እርሶ ምንድነው ያለውት አስተያየት ምን ይጠብቃሉ
ትግራይ እንዴት ትቀጥላለች ብለው ያስባሉ? የተደረገውን ሁሉ አይተዋል፣ ሰምተዋል። የስዊድን መንግስትስ እንደዚህ ፌዴሬሽኖቹ እንዳይበታተኑ ወይም ሌሎች ምዕራባውያን ይሄን ቢያደርጉ ብለው የሚያስቡት አስተያየት አለ ወይ? ከኛ ጥረት ውጪ ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻ ጥያቄው በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ግጭት ዋነኛው ተዋናይ የኤርትራ መንግስት ነው። የኤርትራ መንግስትም ጉዳይ ደግሞ ውስጣዊም ውጫዊ ነው ብለዋል በኢንተርቪው ላይ። ይሄ የግል ጥያቄ ነው። እንዳጋጣሚ እኔ ኤርትራ ውስጥ ነው የተወለድኩት ያደግኩት እስከ 10 ዓመቴ እና የኤርትራን ጉዳይ የተለየ ቁርሾ አላቸው ከሚባሉ ሰዎች ቢሆንም ግን እንዳገር የኤርትራን የውስጥ ጉዳይነት እንዴት ነው የውስጥ ጉዳያችን ነች ያለችውን ይሄንን ማብራሪያ ከርሶ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ስላየሁት በጣም ደስ ብሎኛል። የ3 ዓመት ታናሽ ኖት እንደ ታናሽ ወንድሜ በጣም ነው ምሳሳሉት እና እግዚአብሔር ይጠብቆት። አመሰግናለሁ። قلتهم ترى نحن خسنيف بلسخنيا جوهر بقرب بين مناهل أسان كيسا ربي سباسين سنجا خنت يعني غافي انتيا برهون دا إيجال ربيعنا تمرّي كوبي تو يومي قدا وني أمبدي ما جرهوني ركون خان أرجمته دربوت الرايمو أمتا شعبي راهي ركونتون خارجمته ون guyyuutu murtii teenya durar raangeenye boodaran nu deebisaa oolu dura boota jidduu jirti moo hawaasa keessa jirti taraadaan kan baaftanii ta lammada obboleessa keenya xiinxalaa barreessaa Yaayaa Bashiiri inni nama qabsaawaa nama cimaa nama beekamaadha Oromoo firii lamatan Iswiidin keessa jirtu akkamitti waliin nu qabdee tokko goruu dadhabdee sinjaa galatooma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee maqaan koo Jawhar Aman jedhama biyya Filaandirraa dhufe moggoo kiyya baga baate daaddaa kiyya baga rabbi si baasee daaddaa kiyya baga nagaan dhufte siin jedha. Itti aansee hawaasa akkana bareedu hawaasa Suudiin kanallee galatoofachuu barbaada. Asumaan mana naa osoo soyxanii gaarii natti fakkaata. Angaafi guddaallee hin qabu gaafii nan qabu Itoophiyaan jiidee namni martinuu argaa jira abbaa jiisee namni martinuu ni beeka moggoo nagaya jaalatta nagaa barbaaddaa nagaya ati barbaadduuf rabbi achisiiteessee achisi baase nama afaan qabutti namni waa dubbata Itoophiyaan afaan hin qabdu hayyuu nyaachuu malee Itoophiyaa afaan qabdutti namni dubbata ati nama nagayaati Itoophiyaan nagaa hin beektu nama nagayaa nyaachuu malee Itoophiyaan nagaya hin barbaaddu Itoophiyaan oytee afaan gaggaragalee Itoophiyaa oytee afaan gaggaragalte tan akkamitti ol deebiftee waa keessa buufta kaitti aanu hawaasni keenya si jaalata akkaan si jaalata atilleen akka hawaasni si jaalatu ni beekta rabbi ija hawaasa keenyaa irraa si hambisu hawaasni keenya baay'ee diigamee jira bakka hawaasni diigametti ammallee ifaa jente gaddeebiti hawaasa diigame kana akkatti ijaartu akkaataa itti ijaartu osoo nu ibsite gaariidha galatoomaa isu hawaasni Suudiinillee galatoomaa hayyoonni martuu galatoomaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma Oromoo
carraa kana kannoo keessaniif obbo Jawaar Mohammad duraan dursee baga rabbiin harka diinaati si baaseen siin jaa umriin dheeraadhu horii burii umrii tante hanqaasii duraa sitti nizaabin rabbiin siin jaa Itoophiyaa dulletti sanii wajjiniin walitti jaaramneeti tokko taana jechuu barbaaddeeti moo Oromiyaa miidhagduu laliftu magariisa jiitu addunyaan beeytu tana gadi dhaabneeti Itoophiyaan jala jaaramti kana jechuu barbaaddeeti wooma lamaan kana addanaa baase obboleessa kiyya hedduu galatooma maaliif jennaan ummanni Oromoodha ummata fakkeenya irraa fudhatanii ummata Oromoo gartee Rabbii keenya biraan taate ummata sabaa sablammiin jalatti jaaramtu malee ummata nama jala jaaramu miti waan san taateef ati boonaadha booni Oromoodha mataa ol qabadhu Oromoo si booda jira Oromoo taatee dhalatte akkuma duraanuu jettee kakatte sanitti Oromoo taatee duutaa Jawaar bagana ganuuf tajaajila gaaffii kootti carraa kana waan alaataniif galatooma. Jawaar dura gaafa isaa turte ani kanan hidhamnee fi kan rakkina arginee fi wanta nageenya barbaannee fi nagaadhaan aasaadhaan walitti dhumneef jennee dura dhaabbanneef mana hidhaa gallee jette. Har'a ishii erga akkas ta'e ati har'a rakkina kana hundumaa argitee waggaa lama guutuu hidhamtee erga baatee har'a maaltu dhumnaan mootummaan kun wajjin maal haasofte argitee wayin maal irratti olii galteetu har'a nageenyaan duratti itti deemna jettee yaada kana fiduu dandeessa. Eessaa fidde yaadi kun eessaa dhufe? Lammaffaa immoo waaboon har'a maqaa balleessiidhaan maqaan isaan balleessanii ajjeesaa jiru jedhamanii maqaan isaanii badaa jiran isaan yerooti mana hidhaa keessa turte wabii uummata Oromoo ta'anii dhaabbataniiru. Ituu isaan hin jiran ta'etti ijoolleen Oromoo kanaan duras baay'een du'aniiru amma har'aattis du'aa jiru. Ituu isaan hin jiran ta'etti wabiin uummata Oromoo ammaatti amma kanatti iyyuu eegamee hin jiru ture. Nuuf amma gaafa yaadu'an politika Itoophiyaa keessatti akka Oromoo kan ka'ee jiruuf kan naqee jiru hin jiru jedhee yaada. Kana kan godhe immoo waaboodha. Oromoo kan billiseensu afaan qawwee fi qawwee bichaadha jedhee yaada. Aktii eessaa akka fidde akkanaaf ibsituun barbaada. Akkam xiqqoo ofirraa buqqaaftanii dura gaafii keessummaa irraa ka'eef gaafii warra irraa ka'ee deemseetiin sanboota teessanii deeme akkasii bunaas keessummaaf dura kennanii bire kanaaf gaafii warra hawaasa Tigraay irraa ka'e inni deebii kenna እህቴ አመሰግናለሁ ባለፈው 2 ዓመት 1 ዓመት ተኩል በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው በጣም የሚያሳዝን የሚያሳፍር ነው። ያ ጦርነት ፈጽሞ መሆን ያልነበረበት በሁለቱም ወገን የተዋጉትን አቃቸው አመራሮቹ ለማስቀረትም ከፍተኛ ጥረት አድርገናል እንደ ድርጅትም እንደ ግለሰብ they did not see it coming ያ ጦርነት ገና 2018 2019 የቃላት ጦርነቱ ሲጀመር ወደ አካላዊ ጦርነት እንደሚያድግ ግልጽ ነበር። ከሁለቱ ወገን ያለው አመራር ግን ይሄን ባለመረዳቱ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በትግራይ ህዝብ ላይ ቀጥተኛ ጉዳት በተቀረው የሀገራችን ህዝብ ላይ ደግሞ በተዘዋዋሪው ቢሆን ከፍተኛ ኪሳራ ነው። ለኔ ትውልድ ለኛ ትውልድ ትልቅ ውርደት ነው። ይሄ በአብይና በደረጃው ላይ ብቻ የሚተው ሳይሆን ከኔ ጨምሮ በአሁኑ ትውልድ ያለን አመራሮች ከ50 ከመቶ ማናልፍ የፖለቲካ አመራሮች ተወያይተን ተነጋግረን ተደራድረን ማስቀረት ባለብን ግጭት ይህ ጦርነት ፈንድቶ
በትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን በአማራ ክልል በጣም የሚያሳዝን ፍጅት፣ ውድመት፣ በአፋር ክልል በጣም የሚያሳዝን ሰቆቃ ደርሶ this is really shame። ከድህነት መውጣት ባለብን ጊዜ ተደራድረን የሚያስማማንን የሚያቻችለንን ከዚህ በፊት የነበሩ ቁርሾችን፣ ቁስሎችን የሚደበቅ አይደለም። ከዚህ በፊት በነበሩ ስርዓቶች ውስጥ እኔ የምመጣበት የኦሮሞ ማህበረሰብ፣ አንቺ የምትመጪበት የትግራይ ማህበረሰብ፣ የአማራው ማህበረሰብ፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ ወላይታ ሁሉም በተለያየ ደረጃ ቢሆን ስቃይ ውስጥ ነበር። እነዛን ቁስሎች የምናድንበት ጠባሳን የምናብስበት ጊዜ ላይ አዲስ መከራ በህዝባችን ላይ እንዲደርስ ማድረግ it is shame። is big shame። በጣም አስነዋሪ ነገር ነው። በጣም ነው ማዝነው። ይሄንን ደግሞ በእስር ቤትም እያለን ቶርቸር ለኛ ማወቅ የነበረባቸው የምሁራን ማወቅ ያለባቸው አመራሮች በግልጽ ወጥተው በአንድ ብሔረሰብ ላይ ጄኖሳይድ ሲያውጁ ስናይ የምናከብራቸው አብረን የተማርናቸው ሰዎች ስናይ እንኳንም ታሰርነን ያለው ሼኪው፣ ቄሱ፣ ትልቁ ትንሹ ወጥቶ ውድመት በሚያውጅበት ዘመን ውስጥ መኖር በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለዚህ ነው አሁን ትንሽ ተስፋ ያለኝ ቢያንስ በሚዲያ የሚነዛው የዘር ማጥፋት፣ የመጠፋፋት ደምስሰው ውቀጠው ጨፍልቀው ሚዲያ ስትከፍቱ ከሌላ ዓለም የመጣ ጠላት እንደምንዋጋ ይመስል ይሄናል ብርጌድ ወደ ደመሰስን እከሌ የሚባለው አመራር ደመሰስ ነው የሚለው ፕሮፓጋንዳ በመቆሙና ተጨባጭ ስራ እንኳን ባናይ ስለ ሰላም መሰበክ መጀመሩ በሁለቱም መንግስታት በሁለቱም በክልሉም በፌደራል መንግስትም በሌሎችም ማየት ለኔ it's huge relief። ምን አይተህ ነው ለሚለው ጥያቄ ምን ተስፋ ነው በኦሮሚያም የሚነሳው ጥያቄ ነው። እኔ ጦርነቱ መቆም በተወሰነ ደረጃ መቆም አካላዊ ጦርነቱ ብቻ ሳይሆን የቃላት ጦርነቱ አስነዋሪ አሰቃቂ የነበረው የቃላት ጦርነት መቆምና መነጋገር መጀመሩ ትልቅ ነገር ነው። የሚያዋጣውም እንደኔ መቀሌም ላሉት ፍንፍኔም ላሉት ወንድሞቼ የምመክረው ልዩነት አለ። ህወሓትን ታግያለሁ፣ የታወቀ ነው ታሪካቸው። ብልጽግናን ታግያለሁ፣ ታስሬያለሁ። ሁለቱም ህወሓትም ብልጽግናም በህወሓት አመራር ስር የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት በብልጽግና አመራር ስር ያለው የኢትዮጵያ መንግስትም ባልደረቦቼን አስሯል፣ ገለዋል። ንዴት አለኝ። 2018 በፊት የኢህአዴግ ስርዓት ሳይፈርስ ለውጥ እናምጣ፣ ለደረሰብን በደል፣ ለደረሰብን ግድያ፣ እስራት፣ ዘረፋ ሂሳብ ወደ ማወራረድ ሳይሆን ያለፈው አልፏል፣ አዲስ ሀገር ወደ መገንባት እንሂድ ብዬ ስወተውት የነበረው ባለፈው 2 ዓመት የመጣው ፍጅት በሀገራችን እንዳይመጣ አሁንም ቢሆን ከእህቶቼ ቅድም የሚነሳው ንዴት ልቤ ውስጥ አለ። I know a lot more than what you guys know። ነገር ግን ከእንግዲህ በቂም መሄድ፣ ከእንግዲህ በእልህ መሄድ፣ ከእንግዲህ ስኮር ሴትሊንግ ሂሳብ ለማወራረድ መሄድ የበለጠ መውረድን፣ አዲስ ቁስልን፣ መፈራረስን ስለሚያመጣ የዲያስፖራ ማህበረሰባችንም ሆነ ሀገር ቤት ያለው ማህበረሰባችን የሚበጀው ሰላም ነው ባይ ነው። የሚበጀው ሰላም ነው። የትግራይ ክልላዊ መንግስትና የፌደራል መንግስት አሁን የደረሱበት ደረጃ የሚያስመሰግን ነው። የእርዳታ መቀጠሉ መጨመር አለበት፣ ግን በቂ አይደለም። በፍጥነት ውይይታቸውን እያጠነከሩ የኤሌክትሪክ ሰርቪስ መጀመር አለበት፣ የቴሌኮም ሰርቪስ መጀመር አለበት፣ የባንኪንግ ሰርቪስ መጀመር አለበት። ረቆ ትግራይ ጅሩ ዝልት ማባር ነው ሞቴ
ትግራይት ከበለያ ጅሩ hiyyeessa baadiyyaati miti hojjetaa mootummaati miliyoonota taanaas Tigraay keessatti har'a gargaarsaan jiraata baankii keessa maallaqa baafatu hin qabu ትግራይ ውስጥ ዛሬ እርዳታ እየደረሰበት ያለው የከተማው ህዝብ ነው የመንግስት ሰራተኛው ነው ሚሊዮነር ራሱ ከሆነ ገዝቶ የሚበላው ነገር የለውም ባንኪንግ ሰርቪስ መጀመር አለበት የኤሌክትሪክ ሰርቪስ መጀመር አለበት የቴሌኮም ሰርቪስ መጀመር አለበት በዚህ ሴንቸሪ አንዱን የሀገራችንን ክልል ቆርጦ ይሄ ማድረጉ ትክክል አይደለም እነኚህ ሰርቪሶች መጀመር ለህዝቡ ነፍስ መታደግ ሲሆን ፖለቲካውን መታደግ ነው ምክንያቱም እነኚህ ሰርቪሶች ሲጀመሩ ኮንፊደንስ ቢልድ ያደርጋል ያለው አመራር ለመደራደር የሚያበቃው የፖለቲካል ካፒታል ይኖረዋል ይሄንን ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለዲፕሎማቶቹም የምንነግራቸው ዛሬም እዚህ ሀገር ያገኘዋቸው በየቦታው ያገኘዋቸው ይሄንን እኔም አላደርገው ግን መቀሌንም ሆነ ፊንፊኔን ደግፌ ጦርነትን አልደግፍም አላባብስም አይዋጣም ብዬ ስለማስብ አያዋጣም ብዙ መከራ ደርሷል ብዙ ስቃይ በተለይ በእናቶቻችን ላይ በእህቶቻችን ላይ ብዙ መከራ ደርሷል በትግራይ ብቻ አይደለም በአማራ ክልል በአፋር ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ሰሜኑ የሀገራችን ክልል ስም ለምን እንደዛ አልክ ጦርነቱ ትግራይ ላይ ይጀምር እንጂ ከዛ በኋላ በመስፋፋት የጦርነቱ አካል ባልሆነው የሲቪሉ ማህበረሰባችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት አደርሷል ይሄ ጉዳት መጠገን አለበት ጦርነቱ መቆም አለበት ጦርነቱ መቆም ብቻ ሳይሆን ወደ ጦርነቱ ያደረሱንን ጉዳዮች በመደራደር በመወያየት በመነጋገር ወደ መፍታት መሄድ አለብን እመኑ ይሄ ጦርነት ከቀጠለ ለትግራይ አይጠቅምም ለአማራ አይጠቅምም ለአፋር አይጠቅምም ለኦሮሞ አይጠቅምም ተያይዘን ነው የባሰ ገደል ውስጥ የምንገባው ከሲሪያ እኮ የእግር ኳስ ሜዳ አይደለም ኢትዮጵያን የእግር ኳስ ሜዳ ተፋላሚ ኃይሎችን እንደ አርሰናልና እንደ ማንቸስተር እያደረጉ ከውጪ የሚያበረታቱ ከውስጥም ራሱ በተለይ የኛ ኢንተሌክቹዋል ዲያስፖራ ያለ ኢንተሌክቹዋል መጠንቀቅ አለበት we are talking about people ቁጭ ብሎ ጦርነትን ማፋፋም አሸናፊ አይኖረውም ቢኖረው ኖሮ አምናና ይሆን ነበር የፌደራል መንግስት ህዋትንና የህዋትን ኃይል ደመስሳለሁ ብሎ ሄደ አልደመሰሰም የህዋት ኃይል ተነስቶ የፌደራል መንግስትን ደመስሳለሁ ብሎ አልደመሰሰም የሚደመሰስ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ አይኖርም የሚደመሰስ የሚወድም ህዝብና ሀገር ብቻ ስለዚህ የኔ አቋም ይሄ ነው ማለት የስዊድን ብቻ አይደለም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረግ ያለበት አንደኛ ኔጌቲቭ ሮል አለመጫወት ነው የምነግራቸው አምና የነበረው የተለያዩ ኃይሎች የኛ ህዝብ ማዳበሪያ ነው የሚያስፈልገው የኛ ህዝብ ፋብሪካ እንዲቋቋምለት ነው የሚፈልገው በቀኝና በግራ ድሮን እና ታንክ ሃውዘር እየሰጡ እንዲያፋጁን አልፈልግም በቂ ጦርነት አይተናል እድሜያችንን ሙሉ የሀገራችንን በሙሉ የጦርነት አንዱ ኔጌቲቭ ሮል እንዲያቆሙ ሁለተኛው አንዱ ጋር ቆሞ ለሌላው ማፋፋም ሳይሆን ባላቸው ተጽዕኖ በሙሉ ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መጥተው ህዝባችንን ከባሰ ሰቆቃ እንዲታደጉ እንዲ ፕሬሸር እንዲያደርጉ ላክሊ አሁን ያ አይነት አመለካከት አለ የእናንተ ሀገር ስዊድን one of the most productive የዴቨሎፕመንት አሲስታንቶቹም ይሁን ዲፕሎማሲያቸው ሰላምን ልማትን የሚያበረታታ የበለጠ እንዲያበረታታ ማድረግ አስፈላጊ ከሰባዊ መብት ጥሰት ጋር ተናስቶ ያነሳሽው ጀስቲስ ኤንድ ፒስ ሁሌም ተፋላሚዎች ናቸው እንደኔ መጀመሪያ ጦርነቱን ማቆም መጀመሪያ ቀጥሎ ወደ ጦርነት ያስገቡንን ጉዳዮች በድርድር መፍታት ሶስተኛው እርቀ ሰላም ማውረድ ሪኮንሲሊየሽን ውስጥ ወንጀል ለፈጸሙትና ለተበደሉት በምን አይነት መልኩ ነው አድሬስ የምናደርገው የሚለውን እንመጣበታለን አሁን ላይ ግን ይሄንን እናስቀድም ካል unfortunately counter productive የሚሆን ነው የሚመስለኝ ቅድሚያ መሰጠት ያለበት በሰሜኑ
ለጊዜው የቆመው ጦርነት መልሶ እንዳያገረሽ መረባረብ፣ በኦሮሚያና በቤኒሻንጉል ደም እያፋሰሰ ሀገር እያወደመ ያለው ጦርነት በአፋጣኝ ቆሞ ወደ ንግግር እንዲገቡ ማድረጉ የተሻለ ነው ባይ ነኝ። የትግራይ እጣ ፈንታ በፌዴሬሽን ውስጥ ምንድን ነው? የትግራይ እጣ ፈንታ የኦሮሚያ እጣ ፈንታ ነው። this is my view። የትግራይ እጣ ፈንታ የአማራ እጣ ፈንታ ነው፣ የአፋር እጣ ፈንታ ነው። እኔ አድጌበታለሁ፣ አጥንቼዋለሁ፣ አይቼዋለሁ። ከባድ ቢሆንም አድካሚ ቢሆንም አይደለም መደራደርና ማናገር ልናያቸው ማንችላቸው ግለሰቦችን ቢሆኑ ተደራድረን ተነጋግረን አዲስ ሶሻል ኮንትራክት ማምጣቱ የተሻለ ይመስለኛል ከሌላው መንገድ። ሁሉንም መክረናል። መገነጣጠሩም እንደማይወጣ አይተናል። ጨፍልቆ ብሔረተኝነትና ብሔሮችን አውድሞ መቀጠልም እንደማይቻል አይተናል። ያልሞከርነው ኢፌክቲቭሊ ያልሞከርነው ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ስርዓትን መገንባት ነው። ለኔ የትግራይ የሚባል ብቸኛ መፍትሄ ሊኖር አይችልም። የኦሮሚያ የሚባል የብቸኛ መፍትሄ ሊመጣ አይችልም። የሚችለው በተለይ ደግሞ የዛ ሀገር ግንባታ ውስጥም ክራይሲስ ውስጥም የሶስት ቡድን ሊቃን ከፍተኛ ሚና አላቸው። የትግራይ የአማራና የኦሮሞ ሊቃን። ሌላው ኮላተራል ዳሜጅ ነው ዛሬ ውስጥ። ይሄን ስል ብዙ ሰዎች ደስ አይላቸው። በዳት ዘትሩስ እነኚህ ሊቃንና ሌላው ሊቃን ቁጭ ብሎ በመደራደር አንደኛ አብረን መቀጠል እንፈልጋለን ወይስ አንፈልግም? መቀጠል ከፈለግን በምን መልኩ ነው? የክልሎች ራስን በራስ የማስተዳደር ስልጣን እስከምን ድረስ ይሁን? በፌደራል መንግስት ውስጥ በምን መልኩ ነው? በምን ቀመር ነው የስልጣንና የሀብት ክፍፍል የምናደርገው? ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበረው አይነት አንዱ በቡድን የበላይነት የሌላው ጭቆና በኢትዮጵያ ውስጥ ሊቀጥል ፈጽሞ አይችልም። ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ አምባገነንነት፣ የአንድ ቡድን የበላይነት ሊሸከም የሚችል ጫንቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። this should be very clear። ይሄ ወሳኝ። ስለዚህ እንደኔ የትግራይ፣ የኦሮሚያ፣ የአማራ፣ የሶማሌ እጣ ፈንታ ከመቼውም በላይ የተቆራኘና መፍትሄም ሊመጣ የሚችለው በመነጋገርና በመደራደር ብቻ። በሌላው ግን አንዱ አንዱን አሸንፎ የሚመሰርተው ነፃ ሀገርም ያለ አይመስለኝም። አንዱ አንዱን አሸንፎ የሚመሰርተው የበላይነት የሰፈነበት ኢትዮጵያም የምትኖር አይመስለኝም። ከኤርትራ ጋር የተያዘ ጉዳይ ሰሚ ዶሜስቲክ ሰሚ ፎሬን ለምን አልክ? የኛና የኤርትራ ጉዳይ ያልተቋጨ ፍቺ ማለት ነው። ኢንኮምፕሊት ዲቮርስ። የኤርትራ ህዝብ ለ30 ዓመት ታግሎ አገሩን መሰረተ። ግን የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ የሁለት ሀገሮች ሊኖረው የሚገባው በስርዓትና በስምምነት በህግ በተቋማት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት አላቋቋመም። ግለሰባዊና ፓርቲ ነው የሆነው። ከ92 ጀምሮ 93 ኢንዲፔንደንስ ካገኙ በኋላ የመለስና የኢሳያስ የህወሓትና የሻዕቢያ ጉዳይ ነው። ኢንስቲቱሽናላይዝ ማድረግ አልተቻለም። ያ ሄዶ ያን ሁሉ ህዝብ የቀጠፈብንን የ98ቱን ጦርነት አመጣ። ለ20 ዓመት ሁለቱ ሀገሮች የጠላትነት ጉዳይ ውስጥ ነው የገቡት። 2018 ከ2017 ጀምሮ ነው ለውጥ እየመጣ ስለሆነ በዚህ ለውጥ ውስጥ አንዱ መፍታት ያለብን የኤርትራን ጉዳይ ነው ብለን አስቀምጠን የገባንበት ብሉፕሪንቱን አስቀምጠን። አፈጻጸም ላይ ግን ችግር ተፈጸመ። ምንድን ነው የተፈጸመው? የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ የኢትዮጵያና የኤርትራ አመራር ብቻ ሳይሆን የትግራይ ጉዳይም ስለሆነ የተጣላንበት የተባለው ጉዳይ የትግራይ ድንበር ጉዳይ ስለሆነ በትግራይና በኤርትራ መካከል ያለ ጉዳይ ስለሆነ ድርድሩ መሆን የነበረበት የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት፣ የኤርትራ መንግስትና የትግራይ ክልላዊ መንግስት መኖር ነበረባቸው። ያ ኤክስክሉዥን ችግር ፈጠረ። ይሄ ጦርነት እንዲፈጸም ከፍተኛ ሚና
የተጫወተው ይሄ ሂደት ነው። ስለዚህ 93 ያደረግነው ስህተት እንደገና 2018 ላይ ደገም ነው። ስለዚህ የኤርትራ ኃይል እንደገና እንዲሳተፍ ሆነ። ስለዚህ አልፈጸምነው። ኢንኮምፕሊት የሆነ ጉዳይ ነው ያለው። የኤርትራን ጉዳይ እንደ ኬንያ፣ እንደ ሱዳን፣ እንደ ግብጽ ልናየው አንችልም። we have to be a realist። የኤርትራ መንግስትም ሆነ ህዝብ ስጋት አለው። ይበቀሉኛል የሚለው ስጋት አለው። ሴኩሪቲ እና ኢኮኖሚክ ኢንተረስቶች አሉኝ ይላል። እነዛ መደመጥ አለባቸው። የትግራይ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ስጋት አለው። በተጨባጭም አይቶታል። እነኛ አድሬስ መደረግ አለባቸው። ስለዚህ የኤርትራን ጉዳይ እንደሌላ አይደለም ማየት ያለብን። ብዙ ነገሮችን መናገር ይቻላል። እኔ እንደኔ ኢትዮጵያ ሰላም ሳታገኝ ኤርትራ ሰላም ልታገኝ አትችልም። ኤርትራ ስጋት እስካለባት ድረስ ኤርትራ ሰላም ለሰላሜ ስጋት አለብኝ ብላ እስካሰበች ድረስ ኢትዮጵያም ሰላም ልታገኝ አይችልም። መፍትሄው ምንድነው? እንደ ሁለት ሀገር የሁለትዮሽ ግንኙነቱን ኢንስቲቱሽናላይዝ ማድረግ፣ ስጋቶችን ማስወገድ የሚቻለው በግልጽ ተደራድሮ ተቋማዊና ህጋዊ መስመር ማስያዝ ነው ከሚለው የተነሳሁት። ስለጠየሽኝ አመሰግናለሁ። ሌላው እንግዲህ በስፋት ወደፊት እናምናብራራው ይሆናል። ተይሰሪቲ እንዴ ሲላ ተናዝ ነው ደገ ይሰኝ ኦሮሞን ጭንቡ ቀባ ኦሮሞን ጭንቡ ቀቡ ጭንቡ ቱረን ደለገ ማለት ኦሮሞን አባርሳ ሲንቀቡ ሰቡማ በላቱ ረቆ አከና ከይሰ ገለጀረ ረቢቱ ደቺኑ ወዳሲ ኢልማን ሄዱሜሴ ውጃሪ አዮኒ ቤከን namni ilmoo takka qabu fi namni ilmoo kudhan qabu walqixa. Namni ilmoo kudhan qabu rabshaa hedduun mana keessa jiru. Waciinis guddoodha. Ilmoo kudhan qabaachuun abaarsaa miti. Kenna rabbiin jedhanii ilmoon waan rabbiin nu kanneen xiqqoo nu miidhu jira. Yeroodha fudhatti dhugaadhaa bakka hawwin hin geenye bikkarraa kaan immoo hin jirru. Rabbii fi waliigaltoota keessan galateeffachuudha qabdan. Oromoon bikkarraa kaan hin jiru. Gameeyyiin qabsoo kana na sirreessuu danda'an. Bikkarraa kaan hin jirru. Bikkarraa kaane fageenya waggaa 50-60 dura bikkarraa kaane Oromoo Oromummaan ittiin dhaadatu hin turre bara. Hin turre bara. Islaamaa fi Kiristaanaa, Arsii fi Wallaggaa fi kanaat ture bara. Cirraa kaanee Oromummaa jaarree, Oromiyaa jaarree, qubee madeessinee har'a bar sadarkaa baalatarraa nuun janra geenye lafatti ni bar lafeen finne kana beekuun barbaachisaadha. Bika garaa keenyaa immoo hin geenye maali garaan keenya ka barbaade Oromiyaa irratti abbaa taane Oromummaa teenyaa moonne qabeenya rabbi nuu kenne beekumsa barnootaan horanne imaammata gaarii baafne hiyyummaa amataan nurra deebitu akkanatti guddanne daabbeefa bishingaan guddanne bar bishingaa dhabnee buraanaa nyaachaa guddanne wina waa guduroo ar'a suun jirtu hiyyummaan nurraan kaane nagayaan jiraachuu barbaanne bobbaanee galle nagayaan harkanne mootummaa nuu ta'u ta'u fakkaatu filachuu barbaanne mootummaa nuu ta'u hin qabnu hin filanne kanaafuu bikka irraa kaane hin jirru bikka yaannes bikka nun maltu bikka saba kanaaf maltu immoo hin geenye garuu immoo waan tokko hubachaa deema qabsoon haala qabatamaa bikka irra geesse sirriitti fudhachuu danda'uu qabdi. Zabana Haile Sillaasee Orma irratti qabsaa'u ture. Zabana Ihaadeeg Orma irratti qabsaa'u ture. Zabana Dargii Orma irratti qabsaa'u ture. Amma jallaa keenya irratti qabsaa'u jiru. Qabsoon jallaa Ormaa irratti qabsaa'anii fi jallaa isii irratti qabsaa'an ni ulfaatti. Fakkeenya tokkoon isin kanna. Ormi dhufee laga gamaa dhufee
horii kiyya yoo na jala haatee laga gama ba'e obboleeyyan kiyya adeerri kiyya hundi ana wajjin duulanii cafaqanii irraa naa fuudhan akkasimi yoo immoo jallaan keenya karummaan ummaatiyyaa fi abbaa kiyya irraa dhalate horii kiyya fuudhee gabaa geessee gurra keessa dha'e irraa fuudhu waluma taa'e cafaquu irratti garuu adda hiraman akkasimi this is serious keessee waan deddeeme rakkoo jeetiin kanaaf jallaa keenya yoo dandeenye ni diriirfanna because dubbii mana keessaati amma dubbii diinqaa fi booroodhaati tanaan nu dhibe nu dhibde waraana nu barbaachisaa jettan nu barbaachisa garuu waraana Oromoo lama ka wal lolu hin barbaannu waraana Oromoo lama ka wal ta'ee diina nurraa waraanuu barbaannu na dhageessaniini daangaa adda addaa namni keenya maduutu jira osoo waraana qabnu waraanni keenya biizii wal fixuu irratti gabaree keenya irraa waa ittisuu hin dandeenye this is painful qaanya'uu qabna this is painful laalaa dhabeetii miti jallaa keenya irraa waan hedduun beeka waan nama gaddisiisu ammoo araaramumaa turre wayya jeetiin yaadaan maaliifi obboleeyyan lama waliin mo'attu dhumarrattis tokko dhaqee wal'aansuudhaan yoo lafaan dha'e harkuma qabeet ol kaasu ta'a obboleeyyan lama wal lollaan maatiin bikka lamatti ba'eeti tokko tokko guutaa ba'ee maatiin dilli gosti dilli wal fixi malee wal mo'achuun ulfaataadha Oromoo an warra biltiginnaatis hoggaan arge kanumaan itti hima warra obootis hoggaan arge kanumaan itti hima kanaafi wanti an jechu jiru waan isin jettan irraa addaa miti wanni an jechu jiru waliin achi argu balaa hamaadha fida kun nurratti kanaaf tabiraa marii jettaa ummata ka maaliif amantaa sanii wal qabatee immoo kalee isaas nagee jettee hidhamtee ammallee nagee jettee maal abdattee anoota akkan nabdadhu rabbumaa fi ummataan abdadha ammas dhugaa na mul'atturraa sodaadhee ifduu bandeebi jara mootummaa kana abdadha hin abdadhu garuu isaaniifis bara agarree bara gaafatti wayi waan nusan hunda kakkaballeeti karan nayne likki galchine oofna jala boo likki galchuun abbaa isa hayyeefuu hin taane jenne hin taane isaaniifis hin taane Oromoon likki galchu hin jirtu dargaggeessa kana isaaniitu dhiibee bosona galche namni dharraa qawwee qabatee bosona gala hin jiru namni badii hiraaree dhugaan isin hin jaalu taa'uu guutan ni hidhan hoggaa hidhaa ba'e jala deemanii ajjeesan namni hiraareetu isiniin ta'uu mootummaa isin jettan sanuu laaffisu jira har'aan waggaa 25 dura Oromoodhaaf ka ta'u bitaas laalee misgaas laalee hunda Oromoodhaaf ka ta'u biyyuma tana keessatti qoqqooybanii osoo aarru biyya tana qoqqooybanii bikka irraa dhimmifteen irratti dibanii deemuutu wayyaa Itoophiyaa haayitii Oromoof sabaaf sablammootaa keessa kabajamte Oromiyaa ummanni Oromoo ifii bulfatu Itoophiyaa ummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni hafan akka qoodmaa isaaniitti akka gumaata isaaniititti aangoos diinagdees irraa harkatan qe'eef irratti bulchan biyyammoo waliin bulchantu wayyaa jee anis buusee baasee biyya hedduu ilaalee Oromoodhaaf kanaat ta'a jeetiin amanee paartii kanan bakatu wanni warri amma gariin qubanuu qabu
warri gaafa mararaa guddina akkana jedhu quba itti qabee ormatti sagalchee oromoo keessaa isa dhiibee gantuu isaan jechaa ture 2018 hoggaa biyya ummata oromoo ittiin kijibnu nuyi ummata oromoo ittiin kijibnu ittillee kijibneen beeynu oromoo ka isinii ta'uu jennanu oromiyaa irratti abbaa taatanii mootummaa isaanii isinii taatu filattanii sadarkaa Itoophiyaatti immoo akka lakkoofsa keessanitti akka gumaata keessanitti mootummaa waloo sabaaf sablammoota kaawwanii wajjin jaarrachuutu isinii irra wayyaa jennamu. Isinin dirqisiifnu garuu immoo akka warra kaanitti Itoophiyaa malee jennee qawweedhaan isinitti gadi yaama. Maaliif Itoophiyaan humnaan turtu hin jirtu. Itoophiyaan humnaan turtu hin jirtu. Itoophiyaan garuu yoo waliin mari'atan biyya nama hundaafuu ta'uu dandeessu ni taati jennee daala. Laaftuudha laaftuu miti. Osoo laaftuu taate qabsoon jennuun daansii jennaan laaftuu miti. Kanaaf nuti kan itti amannu biyyiti tuni xiqqoo immoo eeggadhaa jiran. Haadii gamtuu hogga jennu nama tokkotu naa bilbilee haadii gamtuu naan jedhe. Mana nan keessa jiru narra diiguu barbaada osoo goojjoo takka naan jaarin. The government and the state mootummaan darbuun kuftee Haile Sillaaseen kuffee warri kunis adda baqa kenni mootummaan haa kuftu biitti kufnaan garuu ummataatu rakkoo guddaa keessa seena. Liibiyaa fudhadhaa Gaadaafiin kutuu silaa rakkoon qabdu. Gaadaafii kufrinatti Liibiyaa kuffisan. Liibiyaan akkas tujjaara turte san arra sheeyxaanni addunyaa hundi achitti daansii taphata. Siiriyaan biyya ajaa'ibaa turte qabsoo teenya waajjira qabna turte bara 1960moota keessa gaafa Haji Huseen suraafaa turan. Sooriyaa keessaa waajjira qabna turte biyya jadduu nuufuu dahoo turte. Roorroo warri Asadirraan gahe olaantummaa garee xiqqoo takkaa irratti uummanni fincile osoo ittiin qophaa'in bakka san waan buusan osoo qabaatin sheeyxanni bitaa margaa itti hiikeeti Siiriyaan nuti itti baqanne sun nu baqatanii karaa Finfinnee irra kadhattuu Siiriyaatiitu nama darararra. Na dhaggeeffadhaa laalaa teessan aariin teessan daran na keessa jirti. Garuu state collapse kufaatiin biyya hin dongorina sirriitti osoo itti qophaa'in yoo addaan babaafatu jedhu saboonni biyya sanii walii galteen addaan ba'uun wayya. Wallollee keessattuu karaa amma biitti tun deemtu wallollee deemnaan Tigraay dhalattuus hin jirtu reefu kanaan jeen hin jiraattu Oromiyaan dhalattuus hin jiraattu Amaarri kopha ba'uus hin jiraattu adda facaaneeti wal waraansa laal civil war jijjiiramee jira. Dur 90moota dura humna lamaa jira humna Ameerikaati jira humna Sooviyeetiitu lamaantu qawwee si kenna. Tokko mo'ateeti mootummaa qabataa mootummaan biitiitti kufti amma akkasii miti. Amma biyyoonni hedduu qaama hedduutti qawwee kennan. Lolli kun itti fufnaan isinitti nima sirrii dhaggeeffadha waan harku ta'e sana matarraa. Lolli kun itti fufnaan wal amma ka wal waraanu jiru humna 3 4 5 ta'a Itoophiyaa keessatti 15 ta'a matarraa. Maaliif warri alaa gargaaru addatuma heddummatuun biyya keessaayis local entrepreneurs kan jedhamu ka'uu eegala jechuudha. Bara amma Siiriyaa keessa eenyu lolaan hin beekamu. Wal waraansi tokko immoo anne tabiitii wajjin daaraa taatu san keessa seenna. Nuyi Oromiyaa jibbineeti miti. Kana qabatamaan waan beekanii wanni keessa seenna. Nu garuu Oromoo jaalanna. Waan saba keenyaa ta'u jaalanna. Isin harka dhoorisiisuudhaa jecha waan isin hin taane isinitti himnu never waan ummata kana hin taane na jaaladhaa jee isinitti himu yoo barbaaddan na jibba malee tokkoffaa lolli kun itti fufuun qabu lammaffaa hunda caalaa gara itti deemu mariidhaan deemuutu irra wayyaa
irra wayya jennee yaadna. Maaliif har'a hedduun hoogganni Oromoo ni kijiba isinitti hima. Waan ofiin amanne isin amansiisu isinitti himan. Warri hedduun walabummaa Oromiyaa jawwuun qabatamaan kasanitti ciccee agarre. Waan ani itti amanne isinitti himu. Waa'ee dongora warri akkas jawa hajjeefamuu haa fannifamuu hin jennu. Akkas jawus gargaara gara fuuldura deemnee rifarraan murteessine uumaa miti. Ammatti garuu nuti kan jennu inumaa'uu yeroo miti dhimma akka naasa'uudhaaf. Maaliif lolli kun itti fufnaan lolli Tigraay kun deebi'ee kaanan lolli Oromiyaa keessaa kun saffisaan araaratti deemuu baannaan saboonni biyya sanii ummanni biyya sanii kasaaraa hama keessa seena. Ama kurnan irraatis lolli kun hin dhaabatu. Siiriyaan qabsoodha nagaa san hoggaa dizaayin goonu biyyoota East Europe kanarratti hundeeyinee goone ture. Dhaqee qaamaan hin arge biyyoota akka Sarbiyaa kana Boosniyaa kana keessaan deemee arge. Sana hundoonee kala revolutionary dizaayin goone. Samboota Arab Spring hoggaa dhufuus keessa turre qorachaa turre barreessaa turre. Ni rifanne biyyoonni faca'uu kanarra. Biiti teenya namni Itoophiyaan akka Siiriyaa taatu barbaadu ni jira. Bar biyya teenya ummata keenya bar dhagaa waan Itoophiyaa jaaniif baandiraa isii tana irraanfadha. Haasaa irra. Lammaffaa diigamuu isiitiif immoo Oromootu itti gaafatamuu ta'a. Jallaa keenyaatu gubbarra jira bara. Kana beekaa. Nuutu jallaa fi diriiraa keenya adda laala malee ormi walumarra nu laala. Walumarratti. Ka biyya saamu jiru obbidiyoo baalataraa ka jaamee arrabamu Oromoo. Isini garaami. Kanaafi kana ka jennu waliigalatti haalli amma biitii keenya keessa jiru. Haalli uummanni Oromoof sabaaf sablammoonni sun keessa jiran. Oromoo qofaan dubbatiin asirratti hima. Uummanni akka gumuus kun isin bar hedduu daasporaa hedduu jirtan waccaniis dubbattaniis loltaniis hoogganas qabdan kan dhufee isinitti haasa'u. Hawaasa qabdan kan isinirraa iyyu qeerroodha qabdan hanga fedhes taatu ka qawweenis taatu dhakaanis isinirraa falmuu jiru. Sabaaf sablammiin biyya san keessa jiru bar ka guyyuudhum ka namni irraa naasoyin ka nama iyyuuf hin qabne ummanni gumuus amma gurraacha kun gurraacha janiin isaa yaaman kun naaf baqqalaan dhayinee agarre. Magaalaa dachii fi dirra magaalaa dhaquu hin danda'u. Magaalaa dhayinaan akka saree masgiida seentanitti ari'anii ajjeesan. Biyya teenya keessatti Oromoo if qofaa fi miti ollaa keenyaaf isaa yaadnu. Hiraar ummaatiin biyya san keessa seenaa jiru. Amma waan na boonsu keessaa tokko bara dabre kana keessatti ummanni keenya yeroo ummata Tigraay irra rakkoon son geessu bira dhaabbachuun keessan sirritu. Kaleessa hoggansi isaanii paartii isaanii akka nu godhe jettanii ummata hijaa akka hin taane agarsiiftan. Uummanni Oromoo uummata nama boonsu warra. Uummata nama boonsu. Gaafa fincila godhaa turre san gaafa mormii irra turre san sirna wayyaanaa irratti gaafa fincillu uummata Tigree nama Tigree tokko Oromiyaa keessatti hin tuyne. Uummata naamusa qabu, uummata kaayyoo beeku, uummata sirnaa fi uummata adda baasee beeku Oromoon. Oromoon uummata haaloo hin baane. Waan wayyaanee duraan ga'e isin irraanfanne. Isin irraanfannu gotaan isaa jira. Hin irraanfanne Oromoon kana dogongoruu qaban isaanis. We did not forget. Garuu kalee roorroon nurra geesse kalee miidhamne ajjeefamne arra waggaa isaan ajjeefaman miidhaman ni dhalchine. Mootummaan jallaan Oromoo geggeessu kana barbaaddee turte. Oromoon garuu jallaa ibiitirra osoo hin ta'in dhugaarra gortee jechuudha bara. Kana itti boonuu qabdan akka Oromootti itti boonuus qabdan. Isinitti himu naannoo isaaniitti nageenyi hayxii yoo kan dhuftu taate shoora guddaa akka qabu uummata kana.
waan dubbatan irratti illee of eegaa akka aartan hin dubbatina maaliif Oromoo afaantu hama malee garaan qulqullu kana qabatamaan reefu isinitti beekne akkuma garaan keessan laafa arrabas laaffifadha keessattuu warri biyya faranjii jirtan maaliif waan awar diplomats ni beektanii anu laaffifachuu baradhe akkatti suutaa isa gartanii waan ati qoosii abdii qabdaa ka jettan abdiin qaba tokkoffaa ummata Oromootiin irraayin abdii qaba wali wacuu kanaas hin jibbina wal ajjeesuun wali wacuu wayya ka wal lolluufis ka wal abaarruufis kaayyoo tana waan itti amannuuf waan garaanu nyaattuufi bara amma namoonni hedduun gana yaada kanaan dhufu lolu jiran hamtutti hin laalu it shows me how much they care ukkaamsuun barbaadu galman dhaquutti wanni maayikii kennee dubbadhaaf irraa buqqaasaa jiruuf anis isin dhaga'uun fedha kanaan faallaa ta'uus akka isin dhaga'uun fedha passion wanni isin godhaa jirtan kun waan gaariidha wanni an abdii qabuuf tokkorraa isin irraa hin abdii qabu Oromoorraa keessa deemeetiin beeka Oromoon takka naqaanasiteen beektu mootummaan shimbirroo miti dhakaan hin kaaftan osoo nuun jedhan isin kaafna gaafa tokko ministeera illee baasu gaafa tokko jara osoo wajjin osoo diriirii keessa jirru Oromoon biyya bulchuudhaaf qophii miti koo nadhiisii jeen harreen teenyaa isin ol ni bulchitin jeen itti dhaabachuu ture jechuudha maaliin Oromoo irraa abdii qabu amma garuu garagalchaniiti waan tokko tokko nuun jechuudha laal ni mirkaane dhagaya Oromoo tokko isin irraa abdii qabu lammaffaa dhugaa keessanitti namna dhugaa ummata kanaatitti ummanni kun daangaa namaan dabarre ooyiruu namaatti hin dabarre nama mana isaa dhufee ooyiruu isaa dhufee diinni irraa fuudhee kanneewu narraa kan hin jenneen dhugaa qaba ummanni kun wannummaa mootummaa amma jirtu sana kana daddaayisee addunyaa irratti akka jibbamtu godhe dhugaa Oromooti isinitti dhiman maaliif ummanni Oromoodha ummanni Oromoo isaanii amata 27 alagaa hojii ta'ee isaan cabse irra dabreefi hamaa koo hamataa koo jee carraa kanneefi ni boochisan qalbii cabsan ummata kana qalbii caba Oromootitu salphina kanaan isaan ga'e waan biraatii miti kanaaf dhugaa Oromootiin ni amana an jara bilchiginnaatis jara wabootis warra jidduu kana jiruttis akkuma ilmaan Oromootitti ilaala akka obboleeyyan kiyyaatti ilaala obboleeyyan dilaan qaba nama gaafa asii dhaqeen argeettu jedhani kan narra irra dhiyaatu qaamalli irra tolu waa hedduu ni jira garuu ilmaan abbaa tokko uumaa godhuu hin dandeenye kanaaf hamma danda'ametti isaanis dhugaa saba kanaa akka isaan qalafee lafaan isaan dhaye amananii ummata kana imimmaan irraa haquudha badii ummata kana irratti hojjetan irraa deebi'uudhaaf tarkaanfii fudhachuu qabu nutis kan nu baasu wal fixuu osoo hin taane walii obsuudha jennee deemuudha nu baasa jennee danda'a galatoomaa